Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattumaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz humna addaa naannoo Beenishaangul Gumuz uummata Oromoo kan lammiilee Oromoo godina Matakkal jiraatan irratti bobbaasuun haleellaan raawwataa jiru cimee itti fufuu fi miidhaan dhaqqabsiisaa jiranis hammaatu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu Human Rights Watch sarbamiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruu fi lola gaggeeffamaa jiruu fi lola gaggeeffamuu fi qophiin taasifamaa jiru. Walumaa galatti rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru. Gamtaan Afrikaa akka irratti mari'atu gaafatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan gama isaati sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan humna guddaa bobbaasee sakattaa gaggeessaa jiru cimsee kan itti fufe ta'uu kan beeksise yoo ta'u tarkaanfii humnoonni kun fudhataa jiraniin lubbuun namoota nagaa hedduun badaa jiraatuu fi qabeenyi uummataa manca'uu fi barbadaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoolee tarkaanfii fudhataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Baha Oromiyaa, Kaaba Oromiyaa, Lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Guutuu isaa qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz lammiilee Oromoo godina Matakkal jiraatan irratti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul guyyaa kaleessaa jechuun gurraandhala 13/2026 humna addaa naannoo Beenishaangul lammiilee Oromoo godina Matakkal aanaa Dibaaxeetti jiraatanitti bobbaasuudhaan haleellaa irratti raawwachiisu miidhaa dhaqqabsiisuu jiraattonni himanii jiru. Godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Tuksii Gaambeel jedhamutti Oromoota jiraatan irratti humna kana bobbaasuun reebichi akka irratti raawwatame himamee jira. Reebicha irratti raawwatu qofa osoo hin taane qabeenya uummatallee kan barbadeessan manneen uummataa yoo xiqqaate mana 5 qabeenya isaan qaban wajjin barbadaa'uun gabaafamee jira. Namoonni manneen jalaa gubatan kunneen rakkoo tokkollee kan hin qabne ta'uu kan himame yoo ta'u isaanis tokkoffaa obbo Abarraa Jaallata, lammaffaa obbo Dassaaleen Jaallata, sadaffaa obbo Bashaa Jaallata, afraffaa obbo Argataa Galataa fi akkasumas shanaffaan obbo Bayeeroo kan jedhaman yoo ta'an manneen isaanii qabeenya keessaa qaban waliin qabeenyallee keessaa baasuu dhoorguudhaan humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz ibiddatti qabuun barbadeesse jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatiif jiraattonni himanii jiru. Kana malees namoota manneen jalaa gubatan kana obbo Argataa Jaallataatii fi obbo Bashaa Jaallataa irratti reebichi hamaan raawwatame jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Lammiilee Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee garaagaraa keessa jiraatan irratti yeroo garaagaraatti humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuz humni mootummaa federaalaatii fi hidhattoonni finxaalessaa yeroo garaagaraatti haleellaa uummata kanarratti raawwataa turaniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun lubbuu namoota hedduu galaafatuun qabeenya hedduu mancaasuu fi barbadeessuun har'a geenne jedhanii jiru jiraattonni. Har'aas haleellaan badii tokko malee uummata kanarratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee qaamota garaagaraatiin irratti raawwatamaa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Oduun itti aanu yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hammaatee fi akkasumas rakkoo nageenya naannoo Tigraay irratti akka dubbatamu yookaan immoo akka irratti mari'atamu gaafatamee jira. Gaafii kana kan dhiyeesse Human Rights Watch yookaan immoo dhaaba falmaa mirga namoomaa yoo ta'u gaggeessitoonni Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru kana irratti rakkoo nageenya Itoophiyaa keessatti hammaate dhiittaa mirga namoomaa miidhaa hamaa geessisaa jiruu fi sadarkaa ol aanan hammaate irratti akka mari'atan gaafatee jira. Gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ibsa baaseen dhuma baatii amajjii irraa kaasee hanga jalqaba baatii gurraandhalaatti mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF gidduutti giddugala Tigraay fi akkasumas kibba Tigraay keessatti lola gaggeeffameen lammiileen hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'an jechuudhaan ibsee jira. Komishinarri ol aanan mirgoota namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk akka jedhanitti haalli mirga namoomaa duraanuu hin amansiifne naannicha keessatti daran hammaachuu akka danda'u akeekkachiisuun sarbamiinsaa fi
Miidhaa cimaa raawwatameef yakkamtoonni hatantamaan qoratamuu akka qaban akeekkachiisee jira. Itti dabaluunis dhaabbanni mirga namoomaa kun Itiyoophiyaan mala hordoffii gamtaa Awurooppaa kan waliigaltee nagaa bara 2022 jalatti hundeeffame hordoftoota dabalataa akka bobbaasuu akka hayyamu gaafatee jira. Akkasumas mana maree nageenyaa gamtichaa qaamolee mirga namoomaa fi akkasumas eegumsa siviilii mala kana iftoomina fooyya'aa fi sarbama seeraa irratti gabaasa uummataaf yeroo yeroon akka cimsu gaafatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun sakattaa gaggeessaa kan jiru itti fufuu kan beeksise yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaan maqaa sakatta'aatiin guutuu Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti bobbaasaa jiru irratti hadheedhuudhaan tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa hedduu irratti dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan beeksisee jira. Tarkaanfii irratti fudhataa jiru loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan biroo immoo booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa irratti galmeessa jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhate beeksisee jira. Zoonii Bahaa, zoonii Kaabaatti fi akkasumas zoonii Lixaatti bakkoota garaagaraatti fi aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Oromiyaa Harargee Lixaa aanaa Bookeetti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Aanaa Bookee Araddaa Cabbee jedhamutti tarkaanfii gaafa Gurraandhala 12/2026 humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 7 madeesse. Kan addunyaa kanarraa godaanan keessaa ajajaan 100 keessa oole jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Akkasumas tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee garaagaraa keessatti akkasumas bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Tarkaanfii humnoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti fudhateenis humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise hedduus madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuun isaa kunooti. Waboon zoonii kaabaa fi zoonii lixaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Humni Oromiyaa ijaaruuf lubbuu isaa qaalii aarsaa of godhee falmaadhaa geggeessaa jiru. Abdiin saba gabroomee gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti harcaatota murna biltsiginnaa guyyuu lubbuu lammiilee nagaa kumaatamaan obbaasaa fi qeessa ulfoo warra gadaan bulu golgoleessaa ooltu irratti irree gootummaa isaan tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuu cimsee itti fufee jira. Bifuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Furseetti kaleessa Guraandhala 13/2026 ganama barii barraaqarraa jalqabuun lola jajjabduu jajjabeen waboo bakkoota akka Irraasaa Hurruqqee, Utaaltee fi Ijiraa jedhamutti ergamtoota Abiyyi Ahmed waliin geggeessaa ooleen humna diinaa irraa battalatti 6 olajjeesuun 8 ol kan taatu ammoo madoo ulfaataan adabu hoogganaan waboo bakkichaa eeree jira. Tarkaanfiin gooticha sabaa waboon tiksitoota barcuma aangoo nam-tokkee Abiyyi Ahmed irratti fudhatamu ittuma fufuun godinichuma aanaa baatee iddoo addaa Liibanticha jedhamutti guyyuma sana ganama toora sa'a 4tti aleellaa waboon axxeen humna diinaa irratti taasiseen milishoonni sirnichaa 5 ol taatu madaa'uun hospitaala Onichaa magaalaa Baateetti yaalamaa jiraachuun ibsamee jira. Aanuma Baateetti gaafa Guraandhala 12/2026 ganama waboon wabii sabaa magaalaa xiqqoo Onichaa Kaneelaa jedhamtu keessatti walitti seenuun humna diinaa rasaasaan macheessee baaruuda ulachiisuun milishaa sirnichaa waardiyyaa irra ture kan maqaan isaa Muftii jedhamu qawwee fi hidhannoo guutuu waliin booji'ee jira. Jajjabeewwan ilmaan Oromoo warreen quuqamaa fi aantummaa sabaaf qaban agarsiisuun lubbuu deebii hin qabne sabaaf kennan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa ergamtoota biltsiginnaa irratti fudhatan jabeessuun gaafa Guraandhala 13/2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waayyuu Xuqaa ganda Bonayyaa Molootti mooraa diinaa haleeluun hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee akaamaa 4 hidhannoo 3 qophii waraanaa rasaasaa fi uffannaa hedduu irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfiin waraana faashistii PP irratti fudhatamu ittuma fufuun guyyuma kaleessaa godinichuma aanaa Waayyuu Xuqaa ganda Bonayyaa Molootti humni ittisa uummataa waboo ganama sa'a 12 mooraa diinaa haleeluun baay'ee du'aa fi madoon adabee qawwee akaamaa 4 hidhannoo 3 qophiilee waraanaa rasaasaa fi uffata waraanaa baay'ee dugda diinaa irraa hiikuun mooraa diinaa onsee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisee jira.
Kun akkuma jirutti ta'e humnoonni mootummaallee guutuu Oromiyaa keessatti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun tarkaanfii fudhataa jiraniin qabeenya uummataa mancaasu, manneen uummataa gubuu fi lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatu itti fufuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa odeeffannoo maddeen odeeffannoo garaagaraatiif kennuudhaan ibsanii jiru. Haaluma kanaan halkan edaa kibba Oromiyaa godina Gujiitti namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhataniin namoota hedduu lubbuu galaafatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatetti qonnaan bulaa abbaa ijoollee sadii kan ta'e kan maqaan isaa Sayyoo Huseen jedhamu ganda Liibantichaa jedhamutti waraana bilisummaa Oromoo qallabda jechuudhaan tarkaanfii irratti fudhataniin lubbuu isaa galaafatan jechuudhaan odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture'an Riisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa hawwii kenna. Nagatti nu turaa.